yoo jenne abbaan qeerroo abbaan biyyaa falmataan ka falmatee argisiise kan akka Jawaar Mahmad guyyaa ji'a lamaa miti daqiiqaa takkaafuu hidhamuun inni mana hidhaa buluun osoo nu lubbuun jirru osoo nu addunyaa tanarra jirru nu akka namaa yookaan uffata kaannee yoo deemnu nama fakkaanna isa halkan takka achi keessa bulchine dhiifama nama ofalcha inni achi keessa buluun kun hedduu akka nama tokko na dhagahame an asii miti silaa bakkuma fedhayyuu isaaf jecha isa achi keessaa baasuuf atlaanaa miti sabii gubbaa yoo deemnaan jira hin deema dhugaa rabbi. Kanaafuu akkasuma ilmaan Oromoo hunduma isaanii argitee kan biyya kamiyyuu jirtan please tokko taanee gabbaanee mirga wabii kennatiif yoo falmanne gabroonfataa kana sirna nama nyaataa ka amma Abiyyi Ahmad kun argiteetiin inni deemuun kana sirna gabroonfataa nama nyaataa kana ifirraa fonqolchuu fi bakka maraa tokko taanee birmachuu qabna ilmaan Oromoo waliin dhaabachuuf afaan tokko taanee gurra tokko taanee ija takkaan qalbii takkaan akka waan maraa gardu qalbii waa laaltee argitu gurra waa dhaga'u kan fagootti tarsiimoo hiriira kanaan deemnee bakka jirrutti falmatuu qabna ilmaan Oromoo bakka mo jirtanitti argitee nu hoofalcha kanuma yaadni keessa. Galatoom tokkichoo Zizo Baale mee ati hiriira borganama geggeeffamuu deemu Atlaantaa Joorjatti sababeeffachuudhaan maa'ila dheeraa xiyyaaran sa'aatii 2 haa ta'uu malee lafa silaa deemsan guyyaa 2 nama fudhatu jechuudha. Gaarreenii fi laggeen qaxxaamurtanii wanni asitti argamsiise maalidha? Hiriirri borii kun akka ati ilaaltutti qeerroo fi qarreen Atlaantaa kunniin akkamitti Oromoo qeerroo fi qarree isteeta garaagaraa irraa dhufan haala kamiin akka simatan maaltu si dhagahame? Duraan dursee carraa naa kennitee fi galatoomi abbaa peejii Jaalaloo Usmaan gaafii na gaafatteef wanti nu fide qabsoodha. Qabsoo uummata Oromooti. Namoota sabaaf qabsaa'an nama saba fiitiif lubbuu fi kennee jireenya bareedaa keessaa makiinaa fedhe bakka oofuu danda'utti bultii gaarii bakka bulfachuu danda'utti abbaan keenya abbaan qeerroo Jawaar Mahmad erga hidhamee ji'a 2 at least ji'a 2 osoo kun inni mana hidhaa mana dukkanaa keessa ciisuu nutis jireenyi nu biyya kana keessa jiraannu namuu ka beeku kana jireenya qananii kana jibbinee nu jibbisiisee because maaliif abbaa qeerroo abbaa jijjiiramaati biyyattii tana sirna wayyaanee namni kuffise qeerroo waliin abbaa qeerroo qabsaa ta'ee namni injiina ta'ee uummata kanaan deemaa ture injiina qabsoo namni ta'anii deemaa ture Jawaar Mahmad ardha garuu akka nama abbaa hin qabnetti na dhagahamaanini because inni mana dukkanaa keessa ciise Jawaar Mahmad yeroo hidhamu yeroo jalqabaatiif guyyaa hidhamee guyyaa 2-3 keessatti hin baha waan jedhu abdiitti na ture haa ta'uti wanni maraa waan fedhii rabbiiti hagganallee bulaa fedhii rabbiiti garuu wanti amma nu fide qabsoo kana keessatti hin baha inshallah hin baha garuu sagalee keenya addunyaa dhageessisuu qabna jalqabas qabsoo wareegama ilmaan Oromootiin jijjiiramni kun dhufe jedhamee qabsoon gidduu kanatti hin butame ammas jijjiiramni dhufa inshallah wanti Atlaantaa Joorjiyaa kana nu fide miidiyaa addunyaa gugurdaa akka BBC CNN as jiraati heergoodariin guddichi as jira isaanis sagalee keenya dhageessisuu fi ammallee ilmaan Minilik nafxanyoonni harcatonni nafxanyaa hedduun isaanii as jiranii kanaaf humna qabdu haga jirtu tana onnee isi cabsine bakka jirtu akkasiin mataa ol qabattee hin deemne akka nama keenya qawween fixaa jirtu kana addunyaa beeksifnee akkasitti dhiiga ilmaan keenyaa saba kanaaf dubbachuu dhufne jechuu barbaadetti galatooma qeerroo fi qarreen Minisootaa hordoftoota koo kabajamoo fi jaalatamoo haala nama boonsuun keessaafuu isteeta Ameerikaa keessa jiru keessa adda durummaadhaan hedduminaan kan asitti argamu qeerroo fi qarree Minisootaa jechuudha. Qeerroo fi qarree Minisootaa akkuma beekamu qooda agartee qabsoo biyya alaa kana gaggeeffamu karaa hiriiratiin karaa adda addaatiin karaa dippiloomaasiitiin waan adda addaatiin humni isii cimaadha jechuudha. Bakka Oromoon itti wal geessu hunda dhaabbachuudhaan drive gochuudhaan konkolaataa oofuudhaan xiyyaaraadhaan waa hundaan osoo hin qusatin qarree fi qeerran teenya biyyatti wareegamaa jirti dhiigi dhangala'aa jira bineensi nyaachaa jira waan ta'eef
nuti mana oowwaa keessa hin bullu nyaannee dhugaatiin akkamitti nu goraa jechuudhaan hiriira koominitiin Oromoodhaa Atlaantaa asitti yaamte nutis irraa qooda fudhachuu qabna bifa oowwaadhaan Oromoon as jirtu xiqqishoo aga Minisootaa san waan hin geenyeef oowwisnee akka addunyaa biratti dhageettii argatu sagaleen keenya koominitii Oromoo Atlaantaa Joorjiyaa jiran cinaa dhaabbannee heddummaannee bahuudhaaf ka jedhan asitti wal gahan jechuudha. Hedduudha hoteela naannaa kana jiru Oromoon qeerroo fi qarree Minisootaa hedduutu kireeffatee jira. Hedduminaan dhufanii jiranii qarree fi qeerroon Atlaantaa isteeti biraallee hedduutu irraa dhufaa jira. Qarree fi qeerroon Atlaantaadhaa bifa ho'aadhaan akka nu simattan akka isinis organaayiz taatanii warra tokko tokkee shakkii ija shakkiitiin isin keessa jirus if keessaa qulqulleessitanii organaayiz gootanii bifa ajaa'ibaatiin nama boonsuun hiriira kana akka nu hoggantan borganama kabajaan isin gaafanna waan dabalataa yoo qabaattan Ziizoo sit deebi'a jaalallu tokkicho sit deebi'a. Mee qarree fi qarreen qabsoon biyya xammaan kana tooftaa jijjiirtee jirti. Qarreeni bifa nama boonsuun eega qeerroo kaan hidhanii kaan socho'uu dhoorganii kaan bosonatti baqatee baqatee ture bubbulee jechuudha. Qeerroon dirqimaan agartee mootummaa kana harka micciirra jedhee osoo du'a sodaatiin bahee haa hiriira bahuu malee haa karaa cufuu haa agartee konkolaataa ugguruu malee qeerroon keenya mana hin jiru jechuudha. Sababa kanarraa xiiqiidhaan qarreen tooftaa jijjiirte amma yeroo kanatti bifa nama hawwatuun haala oowwaadhaan qabsoo gaggeessu jirti qarreen Oromoodhaa. Keessaafuu Harargeen akka jirtutti guutumaan guututti qeerroonis itti makamtee jirti. Qarreen Arsiitis jalqabdee jirti. Mee waan kanarraa tooftaa amma jijjiiramee qarreedhaan mormiin biyyatti gaggeeffama qabsoon godhamaa jirtu kun akkam irraa agarti? Galatoomi obbo Jaalalloo Sumaan dhiifama kaameraan harkaa nu qaaree gaafii tanteessan osoo haala kamiin ilaalte gaafii tanteessan osoo waan ateetti sirriidha. Gaafii tanteessan akka osoo dura gaafii tanteessan siin deebifne ammoo an yaadan qaba. Waan an jedhu waan an jechuu barbaade gaafiin ati na gaafatti bareeda itti si deebi'a. Osoo gaafii kan keessatti hin seenne waan an dubbachuu barbaadu waan tokko jira. Ilmaan Oromoo tan biyya alaa keessa jiran doktorri Oromoo, Pirofeesarri Oromoo, Looyerri Oromoo yoo yeroo ammaa kanatti waliin taatee ammaan kanatti dalaganii qajeelatti waan kanarratti dalaganii abbaa qabsoo hayyoota keenya kan mana hidhaa jiran san yoo amma wal ta'anii irra hojjetanii addunyaa tanatti iyyanii beeksisanii galmee takkaan osoo waan adda addaan ta'in heera tokkoon asirratti isaan dhufanii mootummaa kana bira dhaabatan mootummaan kunillee waan nu gargaaru qaba. Nullee yoo ammoo afaan tokkoon qabsoo biyya keessaa tana bira dhaabatanii warri kun argitee silaa irratti hojjete bu'aa qabeessa nuu qabe dheetiin amana. Akkasuma itti aanetiin hiriira anan labsaa miti wanni nuuma barbaannu. Nuti isaanii tokko ta'ee waliin hojjetanii biyya san jijjiirama fidan feena. Warreen waa baranne jedhanii doktora efiin jedhee asirra jiran warreen hayyoota jedhanii aktiivist qabsoo biyya keessaa tan osoo ukkaamsuun taan anas si beeka anas si deema argitee anas si beeka anas akkan dalaga osoo hin jenne please dhaamsa kiyya kun warreen hayyoota fiin jettan warreen aktiivistii fiin jettan maqaa keessan dha'uun hin barbaachisu. Kan isin hin jedhu please waan nu gootan laman deebitu. Carraa takkitti qabnu kanatti fayyadamuuf tokko ta'a afaan tokkoon hiriira kanallee labsaa. Argite akka itti nu ooftan walii yoo galtan isin beeka hayyu. Abbaan fedhe nuun haa deemu abbaan fedhe akeeka fedhe nuuf haa kennu. Please as wanni takkittiin isinirraa barbaadamu argite akkasitti waliin deemuu dandeettan. Kan ammoo obbo Jaalalloo Usmaan jedhe bakka argite qeerroo biyya keessaa. Qarree nama haalli isaan qabsootti dhoosanii bakka qeerroo isaan ukkaamsanii argitee kallattii kamiinuu waraana argitee mootummaa bobbaasanii akka qeerroon takka gadi hin baane godhanitti akka Hacaaluun gaafa uummanni Oromoo itti dukkanooftee dhabamne jedhan san
umma gabbahee jirre jedheetiin argitee inni dhaadessanitti qarreen Oromoo tan biyya keessatti tokkoffaa Hawadaayin eegalame lammaffaan Gindhiiri gabbahanii jirre jette. Kunuu injifannoo ajaa'ibaati. Dubartiin gabbahanii argite rasaasaa ta'an kun hedduu dhugaa rabbiitii ittiin gammada hedduu ittiin boona. Ammoo wanni na gaddisiisu maal? Shamarran teenna yeroo ammaa kanatti Abiyyi Ahmad yeroo haadha teenna gudeedaa jiranidha. Yeroo obboleettii teenna gudeedaa jiranidha. Yeroo obboloowwan teenna dubraa mana hidhaa keessatti reeppi ta'aa jiran kan hedduu na dhagahama. Hedduu hamma osoo waliin jiraadhee qoodaraa fudhadhee wareegama tokko baasee akka nama tokkotti akka obboleettii waliin dhalatee akka nama haadha dubartiirra dhalatee tokkotti hedduu amsaad na dhagahamee jira jechuudha. Argitee ammootiin isaan akkana ka'anii injifannoo kanaan argitee dhaadatanii diina argitee bineensa naatoo ilma namaatiif hin qabne uummata sirna gabroonfataa kanaan deemu isaan akkas dur dhaabatanii falmatan kan hedduu ittiin gammada hedduu na boonsanii isaanirraa dhalachuun kiyya hedduu na boonsee argitee injifannoon keessanii lubbuun argitee jalaan hin baatu gubbaan baatii karaa haqarra jirtanii falmaa ajaa'ibaa geegeessaa jirtanii itti jabaadhaa isin waliin jirra nulleen kan kunoo Minisootarraa nu baasee arra kunoo biyya kana nu fidee akka nu isin waliin dhaabannee sagalee nu isinii taanu nu godhe argitee kana argitee hamilee isin qabdanii fi injifannoo isin argitee biyya keessa gootan santu hamilee haga duriitirra nu horee argitee as nu fide. Abshir isin waliin jirra. Arras borus irrafnu haga injifannoo keenya galmaan geennee bilisoomnee biyya teenya irratti walabummaa teenya gadhaabnee. Wanti baana fakkeenyaa fi qeerroon amma beeytaa qarreen Harargee keessaa dhoostee jirti miti. Akka guutuu Oromiyaa wal gahu dhaamsatiin akka qarree Oromiyaatti dhaamtuuf fakkii raa fudhatanii amma already jalqabdee jirti maali Arsii keessa jalqabee waan jirtuuf akkana kutaa Oromiyaa 11 keessatti qarree Oromiyaatii fi naannoo Oromiyaa tarsiimoo takkaan kallattii kamiinuu akka waliin hiriirtanii wal quba qabaatanii kallattii kamiinuyyuu tarsiimoo osoo diinni kun argite laala. Basaaftuun isin fakkaattee isin waliin baatee isin waliin dhaadattee isin waliin dhagaa karaa makiinarra guurtee isin waliin iyyitee garuu basaaftuu ofirraa eeguu qabna kanallee basaaftuun yeroo ammaa ergamtuun kutaa 11 kan Oromiyaa keessatti guyyaa tokko wal quba qabaattanii telefoona wal jijjiirtanii warreen isin kallattiidhaan wal beeytan wal amantii qabdan jechuun waliin baatanii gara saniin hundi keessanuu akka argiteetiin wal quba qabaatanii kutaa Oromoo 11 keessatti akka argiteetiin nama dhabamsiisuuf ati haasa'e. So akka qabsoo tanarra waliin irratti hirmaattan isiniin jedha yaa obboloowwan kiyya. Galatoomii boositanii Ziizoo. Galatoomii isin lachuu galata guddaa qabdanii xiqqoo yaadarra buusee agasii gaafii gara Ziizootti dabarre jechuudha. Ani wanni hedduu na boonsu beeyta qeerroo keessaaf wadda durummaadhaan hundinuu qarree fi qeerroon isteeta Ameerikaa kana keessaa Waashingten DC irratti illee haala nama boonsuun hirmaatanii turanii. Adda durummaan keessaafuu magaalaan lakkuudhaa akkuma Oromoon heddummaattuun hedduminaan qarreen osoo hin qusannee osoo hin dadhabin dalagaa isaanii dhiisanii qarree fi qeerrootu biyyattu nafsee qaqqaalittu dhabamaa jira dhiigattu dhangala'aa jira hayyoota keenyatu hidhaa jira abadan nutis akkamiin nyaanni nuggura jechuudhaan. Qabsoo Oromoo karaa kamiinuu waan bifa kamiinuu socho'u biyya kana keessatti irraan haftu jechuudha. Bifuma kanaan isinilleen arraan tanaan hundi keenya magaalaa lakkurraa asitti Atlaantaa Joorjiyaa hiriira bor geggeeffamuuf jennee of qabnee namuu dalagaa dhiisee namni hundi akkasitti hiriira kana agartee sagalee uummata keenyaa ta'uudhaaf hayyoonni keenya akka bahaniif mootummaa san dhiibbaarra godhuudhaaf diinagdee mootummaa sanii akkamitti akka kuffisnu karaa adda addaatiin akka mootummaan addunyaa maallaqa yookiin liqii mootummaa nafxanyaa kana hin kennine dhiibbaa ajaa'ibaa irra xoofuudhaan adda durummaadhaan qeerroon Minisootaadhaa qarreen akkasuma
shoora guddaa qabdi. Duraan Atlaantaa tanatti qishoo lallaafatee ture tanallee borni ilaalla jechuudha maaliifi isteeta garaagaraa irraa qeerroo fi qarreen baatee as jirti waan ta'eef naannawa Atlaantaa fi naannawa isii Oromoon jiraattu hundinuu yoo bor dhangalaatee osoo manatti nafin dhuftee kan heddumina isaaniitii fi tokkummaa isaanii qabsoo isaan uummata Oromoo kanaaf gochuudhaa fi isaan keessa jiru bor agartee calaqqisiisan jechuudha agartee sabboonummaa fi quuqama saba kanaa akka isaan saba kanaa qaban bor agarraa jechuudha maaliif nuti maayila hedduu qaxxaamurree dhufne waan ta'eef isaan bor nu agarsiisuu qabanii nuti agartee dabalataanii Zizoo amma fakkeenyaaf hiriira kanaaf isteeta garaagaraa irraa qeerroo fi qarreen dhuftee jirti jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun amma isteeppiin itti aanu akka nuti akka sooshaal miidiyaa kanarra deemuuf akka nuti itti haasaa jirrutti imbasii guddaa diisii jiru shaddaa'uun godhu. Oromoon guutuun bifuma amma Atlaanta dhufan kanaani osoo hin qusatin diisii akka gaafa hiriira guddaa baanee torbaan tokko hidhuudhaaf alaabaa Oromoo itti fannisuudhaaf mee asirraa muuxannoo gaafa dhengada diisii deemnee fi amma immoo Atlaantaa dhufne kana agartee ammas ammoo sagantaa itti aanu kana akkamitti akka qophaa'uu deemuuf qopheessuu qabnu irratti yaada. Tole gaariidha galatoomii jaalalloo. Akkuma beekamu dhugaa yoo dubbanne North America kana keessatti biyyattii Ameerikaa kana keessatti qarree fi qeerroon hojii gaarii hojii boonsaa hojjetaa jiranii. Akka waliigalaa keessattuu qeerroo fi qarreen Minisoota qubee jenereeshin dabalatee jechuudha. Wanti isaan hojjetaa turan gaariidha. Amma wanti godhamuu qabu wanni xixiqqaan already cufamee jira. World Bank illee deemnee duratti qabsoo goone wanni qabsoo itti jirra. Garuu wanni amma guddaa godhamu muuxannoo London irraa German embassy irraa akka Norway konsulaa Minisoota irraa fudhatan sanitti Washington DC irratti magaalaa gudditti Ameerikaa keessatti bakka mootummaan Trump itti jiraatu dippiloomaasii guddoon waajirri mootummaa addunyaa gurguddaan itti jiru sanitti akka gaafa dheengadda deemne sanitti namni humna dabalataan qaamni biraa kaafe sunitti akkasii gurmaahee waliin kaanee guyyaa tokko lama osoo hin ta'in torbaan tokko shaddaa'uun goonee alaabaa kenna akka landansa sabaaf salammootaati fi kenna kana adda bilisummaa uummata Oromoo bakka buukan fannisuu qabna waan jedhu yaada qabaa. Inni biraa immoo qabsoo qarree godhaa jirtu keessatti adda dureedha yeroo ammaa namni godhaa jiru Harargeedha. Oromoon Johaar Mahammad kan qabsaa'aa ture Harargee qofaaf miti. Arsii qofaaf miti. Shawaa qofaaf miti. Oromoo kutaa 11 qabsaa. Kanaafuu wanni Harargeen addatti dhumatu tokkolleen hin jiru. So kanaafuu namni bakka jiru dammaquudha. Because armaan dura osoo hin beekini waggaa tokko fooy Wallagga dhooftee dadhabsiiftee Gujii dabarte. Gujii dhooftee dadhabsiiftee Arsii deemte. Harargee dhoofte. Harargee dadhabsiiftee isa dhufte. Borganama Arsii dhufte yookaan Boorana dhufte. Arsii ammayyuu fixu jira. Arsii ammayyuu fixu jiran. Kanaafuu yoo nu tokko taanee kutaan 11 nu tokko ta'ee ka'e mootummaan kun qarree gubbaa jira. Ni kufa. Amma ji'a lamaan booda ji'a tokkoon boodatti mindaa waan kaffaluun qabu hojjettootaati. Because wanti nu dhagahaa jirru durgoon hin jiru everyday guyyaa maraa walgahii ol yaamanii waan isaan deemaniin hin jiruuti. Kanaafuu qarreen wanni isaan itti jiran haala gaariidha. Arsii keessatti har'a dhoohuun isaa bareeda. Bor immoo Boorana irratti eegnaa, Gujii irratti eegnaa, Shawaa irratti eegnaa, ilmaan tuun Jimma irratti eegnaa, Iluutti eegnaa, kutaa 11 hunduma irratti in eegnaa. Kanaafuu borganamas akkuma diisiisanitti injifannoon gallaa. Oromoo bakka jirtanii tokkoomaa jabaadhaa afaan tokko ta'a rabbi mirgaan nu haa galu. Haqa qabnaa ni moonaa ni falmannaa ni injifannaa inshallah galatooma. Ati waan sirraafee jira. Sirba tokkoon affeera. Qeerroo biyya keessattii fi qarree diaspora as kee jirtan kana hunda waliin jenna gaa sirba kanaa beektaa. Sirbichi maal jedha? Sirba enu biqilaa guyyoo warri kaamantii babbareedduu kennitan jabaadhaa milkiidhaan galtanii jettanii sirbatti akkasuma namoota hedduun kaamantii dubbisuudhaan taasisa. Akkasuma sirba biqilaa guyyoo TV yookaan eebbisa addunyaa yookaan
Kadir Said hedduu yeroo baay'ee bakka mala sirbaa akkasuma hangafa keenya Kadir Said qabsaa Oromoo sirba kana sirba duutee hawaree gamtu lubbuun tiyyaa allaatti naafatu reeffa kiyyaa dhiiga kootiin na barreeffamtu bilisummaanii lafee kootiin haa ijaarramtu Oromiyaanii maal qaba sabni Oromoo yoo walii galee fincilee lolee maal qaba seenaa sanaaf gaafa tokko saba saambulee Akkaadaaf abbaan qabne dhidhiitamne hanga yoomitti jiraannaa gabroomne Akkawaadhaaf abbaan qabne dhidhiitamne Akkaadaaf abbaan qabne dhidhiitamne hanga yoomitti jiraannaa gabroomne tokkummaan kaane hafuursine fincillee lollee ba'aan kun hunduu nurraa hafa yoo tokko taane tokkummaan kaane hafuursine fincillee lollee ba'aan kun hunduu nurraa hafa yoo bilisomne Oromoo tamaraa yoo lubbuun jiraallee warrullee wal garraa Jeenaatini nanni adaraa. Karrayyuun ol bahii Walloos godhi Karargeen fuullee Soofumari dabri Dhiyamaan baraati Arsiif dammi dolloo Sudaanii agarii Danaa dubbisii Udanaa taa'ii Dhibamee ajanii Noof kolchaa sirba kana hin hafasne sirba walaloo hin beekne miiruma keessa seene jechuudha. Miiruma keessa seene ganama Amma Atlaantaa immoo Oromoo hin boonsinaa tokkummaa tokkummaa yaa ilmaan Oromoo tokkummaa tokkummaa yaa ilmaan Oromoo tokkummaa Kiristaana Islaamaan nu gargaar hin baanu Kiristaana Islaamaan nu gargaar hin baanu amantiin tabbaati Waaqayyoo fadhiifnu tokkummaa yaa ilmaan Oromoo tokkummaa yaa ilmaan Oromoo tokkummaa Umar Suleeman illee gootichi Umar Suleeman waan jedhe beektaa sitti himee singaluu leenci dhufaa ji'iru dhufnaan siin hiluu sitti himee singaluu leenci dhufaa ji'iru dhufnaan siin hiluu no saniif wal keessa laagarree balleessite Diifama Kottu as deebi jedhiga Jaalalli Usman goy Hin beeku wallahi Maal jedha Fitee kilaashii qawwee dhukaasuu hawwee bitee kilaashii qawwee dhukaasuu hawwee kaaniin ariitaa kaawwaniin ta'a silaa sabni gadaa'ee mukatti yaa'ee ilaa situu kakaasee mukatti yaasee silaa kan muka seenee qabsoo finiinsuu jira bitee kilaashii qawwee dhukaasuu hawwee bitee kilaashii qawwee dhukaasuu hawwee tanan sitti himee singaluu leenci dhufaa ji'iru dhufnaan siin hiluu sitti himee singaluu qarreen dhufaa ji'irtu dhufnaan siin hiltuu akkasitti hordoftoota koo xiqqoo isinuma bashannansiisuudhaa fi qophii har'a kanuuti dhufnee fi hiriira guddaa Atlaantaa Joorjiyaa geggeeffamu deemuu qarreen Minisootaadha. As kunoo dhuftee jirti qubattee jirti Atlaantaa Joorjiyaadha.
qubannee jala bultii akkanatti raahaa isin qabsiisuu jirra jechuudha. Boru ammoo sagantaa guddaa hiriira irratti waan adda addaa isinii dabarsuu deemna yoo Rabbi jedhe inshallah. Alaabaa Oromiyaa alaabaa biyyatiyyaa hin kuftu hin cittu lammuu ati. Alaabaa Oromiyaa alaabaa biyyatiyyaa hin kuftu hin cittu yommuu ati. Hin kuftu hin cittu lammuu ati. Diga abu walaloo sana jalaa hin balleessinu. Amma akkasitti isin yeroo biraa amma borugaa inshallah waan irra jirru abdeetii akka ajaa'ibatti amma sa'a tokko ganama subii ka'uu qabna because hiriirri Rabbi jedha laala bareedduun bareedduun laafii ol darba bareedduun babbareenni qarree babbareenni teennamee ol darba bareedduun. yaa obboleetti yaa sabboontuun babbareeddi Oromoo mee laafii ol darba akkan ol darba isi adaa waan akka sunurraa ta'een arginu beektaa xiqqoo mee kanaafuu ol darbaadha hedduun isin jaalannaa yaa babbareedateennaa hundi keessaniyyuu warri yaada qabdan mee warri kun maali kaasii rabbii wanna erganii beektaa nama yaada qaburraa fuudhuu qabdaa beektaa mee akka nasiibaa as keessaa kanaa ta'e. Oh namumma kan seera jallisee waaqamoo namumma kan seera jallisee haati teenya takka maltu addaan nu baase haati teenya takka maltu gargar nu baase maltu addaan nu baase paalalala. Harki harka nyaatu diina ofii malee harki harka loolu diina ofii malee maaliif wal jibbiina akka ilmaan bineeyyi akka ilmaan bineeyyi. Rabbi moo namumaa kan seera jallisee. Waaqamoo namummaa kan seera jallisee haati teenya takka maltu gargar nu baase umman teenya takka maltu addaan nu baase maltu addaan nu baase waa malli nu dhibee jenne bitaa mirgaa. Waa malli nu dhibee jenne bitaa mirgaa karaa sirrii dhiifnee maaliif deemnaa moggaa maaliif deemnaa moggaa. Rabbi moo namumaa kan seera jallisee waaqa moo namumaa kan seera jallisee. Haati teenya takka maltu gargar nu baase ayyoon teenya takka maltu addaan nu baase maltu addaan nu baase ilmaan haadha takka waliif obboleessaa ilmaan haadha abbaa waliif obboleessaa. Waljibaa dhiisiiti kottu wal gorfannaa. Awoosa Ali Birraa yoo nu dhagaye wallahi mana murtii nu dha. Ali Birraa yoo nu dhagaye mana murtii nu dhaabaa hordoftoota koo kabajamoo fi jaalatamoo akkanumatti raahaa qabachuu jirra si waliin jala bultii hiriira guddaa Atlantaa Joorjiyaa geggeeffamuu deemu kunoo amma qeerroon Minisootaa asitti heddummattee Atlantaa magaalaa Atlantaa Joorjiyaa jirra jechuudha. Turtiin keessan nu waliin haa turuu amma ni baanaa xiqqishoo shilim jennee ganama kaanee hiriira irratti waan deemaa jiru
akka nu hordoftan abdeetii waan deemaa jiru hundaa'u isin beeksifna jechuudha. Nu waliin turuu keessanii fi galata guddaa qabdaniif share gochuudhaan like gochuudhaan yoo dandeessan follow bakka jettu san friend yoo accept godhuu hin danda'u yoo dandeessan follow bakka jettu tuqaati akkasitti gaa wal hordofna jechuudha. Olli culullee fi girrisaa qofa barbaanna. Ilmaan nafxanyaa afaan Oromoo dubbattu hin barbaannu jechuudha. Miidiyaa keenya yookiin ammoo peejii koo akka follow godha yookiin ammoo akka seenan hin barbaannu jechuudha. Maaliif nuti isaa waliin marii yookiin araarri hin jiru jechuudha. Hanga hayyoota keenya baafannee Oromiyaa teenya bilisoomsine abbaa biyyummaa keenya mirkaneeffannutti isaa waliin falli hin jiru marii fi araarri hin jiru jechuudha. Kanaafuu miidiyaa keenya seenuu obbo Jaalallee Usman gaafii bareedduu si gaafadha abbo. Mee si gaati gaafii si gaafadha. Amma ziidan baafatee mi? Hin baafanne. Time out itti kenne waan sin jedhu Taayee Xanxanaa Harraanqes Taayee Xanxanaa Oromoof maal ta'a? Oromoo fi Ardhallee Diina akkuma Hacaaluun jedhe Boris fuuldurallee gaafa bilisoomnellee diina guddaa ilmaan Oromoo nafxanyaa jechuudha. Argattee jirta. Obbo Takkalee Takkalaa Oromoof maal ta'a? Takkalee Uumaa. Takkalee Takkalaa. Oh, Takkalee Takkalaati. Takkaleeni. Kaleessallee nafxanyaaf nyaata manatti agartee asoo gaggeessu hudduu keessa dhiitanii ari'anii ergamtuu nafxanyaati. Hudduu arraabduu nafxanyaati. Akkamitti ibsaa maaluma jedhee ibsa barre gantuudha. Kana jedhee ibsuu hin danda'u maaliif maqaa isaan ibsan asoo jiraate sila maqaa irra badaa fokkataan ibsa yaalii godhe garuu namichi agartee walumaa galatti isa bitamtuu osoo gara isaatiif jedhee bololuu saba isaa ganee ufiisaallee hallayyaaf buusee jechuu saba isaan qabu nafxanyaa jala gurguramaa ture bitamaa fi ture. Isaanis gaa dhiitanii qilee hallayyaa darbanii amma jidduu kanarra ra'ee gargaarsa yookiin ammoo uummata Oromoo irraa argachuudhaaf kireeditii yookiin amala tolfachuudhaaf yaalii gochaa jira. Walumaa gala gantuudha jechuudha. Akkasumatti aanee galatoome 195 argatte shambichaa dhabde. Akkasuma obbo Shamallasa. No, Shamallis bar maqaa ilma namaati bar. Shamallasaa Shamallis. Ka ilkaan 660. Shamallis gaafii tana boo gaafii ol darbaa laafii ol darbaa. Shamallasa ka ilkaan 660 kuni Oromoof maal ta'a? Gaafii bareeddu. Shimallis jechuuni gaafa Shimallis jechuuni duraan gaafa waggaa 27 guutuu gaangee fardallee miti gaangee TPLF yookiin Geetaachoo Asaffaa ture. Eeguu ture. No gaangee yaabbatu turan abboo. Isa. Eegaa waggaa 27 gaangee Geetaachoo Asaffaa ture jechuudha. Si galee? Arda ammoo gaangee sanii sanqatee harree nafxanyaa ture jechuudha ta'ee jechuudha ta'ee argame jechuudha akkuma agartee Haceen jedhee bakka dhugaa jira. Beeyta fardaa fi gaangee illee hin beekani warri. Hin beekan dhugaa. Bes farduma harree agartee Minilik hatee gadi hin dhufe isaan arda nama godhanii bakka fa'achaa jiran jechuudha. Hiis harree jechuudha bakka. Hiis dankii meen harree jechuudha. Dhibba argatte. Harka dhaafi obbo 100 argatte. Akkasuma qoqoy ilaalla kaamantii keessa illee ilaalla barreessaa asitti. Shimallis Abdiisaa isiniif maalidha? Akkamitti ibsitan? Mee kaamantiidhaan asirratti Shimallis Abdiisaa Oromoof maal? Asirra kaamantii keessan yoo asirra barreeffatan hedduu si jaalladhe. 800 argattee achirratti. 800 si jaalladhe. Kaamantii keessame akkas kunoo laal.
Haya maal biraati gaafii. Gaafii itti sifu hangaatu ni beektaa? Dhangalaatu jedhanii ni beektaa? Dhangalalaa. Dhangalasu. Halkan farshoo quuftee malaaxaa isii dafaraa itti. Dhangalaatu waan jettu beektaa? Dhagaati. Haaji Butaa. Akka itti fincaannu wal adda. Akka itti salaannu wal adda. Akka itti dhiqannu wal adda. Wal addaalliina fitti beektaa? Akka farshootti dhuynu wal adda. Akka itti xurumbaabannu wal adda. Akka itti wal basaafnu wal adda jettee beektaa? Hangaatu jedhaniin ofitti jaartii taayee dandanaati beektaa? Harree. Lalla aboo hangaatuun bara akka itti wal basaafnu wal adda. Akka itti dhuynu akka farshootti dhuynu wal adda. Akka itti wal basaafnu wal adda. Ani basaaftu bara wanni basaaftu mara bara malaaxaa midhaan. Ilmi guddee dandanatiin mara malaaxaa laalamee obboleessiya bara malaaxaa isaa keessatti kana mee funnaan isaa laala. Aggaaraan bara laala rifeensa aggaaraadhaan kanan qabu bara. Hundi si wal fakkaate moo maal? Hangaafisa si Hudduu isaatii fi fuula isaa addaan hin beekan. Hordoftoota koomee ani wanni na dhibe warri kaadireen sooshaal miidiyaa irra ramadan piippiin yookiin ammoo nafxanyaan paartiin nafxanyaadha ramadde. Rifeensi irra hin jiru. Kun irra hin jiru. Areedan qabanii. Anfarroo hin qabdu. Biftilleen gurraatti ammoo hundisai. Gurraatti hundisi. Maqaa isinuun beekta warra sirrii jiru hundasaa. Mee maaliidha isaa wanni mataalleen sammuulleen hundi isaanii wal fakkaatti lumuutii akkuma mataan lumuutii sammuulleen lumuutii mee sarraa mee maalirraa haada mee amma yoo biri no roobi yoo itti roobe jara san roobi yoo itti roobe eessa jiisa roobi yoo roobe eessa jiisa jara san gubara akkasuma gaafii keenya deebina obbo Tannakaa yookaan hangaatuun Oromoof maal? Oromoof moo isiin maali? Oromoof maal taati isiin? Oromoof moo? Ati amma laal gaafiin si gaafa dhadhiifame. Ati amma ilma sabaatti, ilma Oromootti, ilma abbaa beekan, ilma haadha beekan, ilma argitee gudeedan dhalatte. Ollaa keettu si beeka, gosa keettu si beeka, warra biyya ati irraa dhufte si beeka akka ilma gudeedaa taate. Kanaafuu Oromoof dhaabatta, kanaafuu Oromoof sagalee taata, warra sagalee dhabeef sagalee taatee, warra argitee qeerroo biyya keessa wareegamaa jirtu dubartii teenya obbolowwan teenya gudeedamaa jirtu saniif sagalee taanee akkana kunoo iyyuuf jirtaame. Inni Oromoof maal taasisu yeroo ammaa kanatti ka biyya alaa tan akkuma kennu waliin jiraatee rakkoota kan qabne asii galee Itoophiyaa galee fakkeenyaaf lafa argitee ka 200 jechuun geenne jechuun kaaroomeetirii 200 geenne san kan mana takka irra ijaarratu hin dandeenye. Ana dhaqee argamtu 2019 biyya turee miti. Haga mana uteelli amma kee jirru kanan geettu lafa haganaatiin bitamtee saba kee ajjeessu saba kee wannaa godhu mee maaltu si barbaachise mee maaltu isa barbaachise jechuudha. Kanaaf inni Oromoof maal ta'a namni akkanaa kun. Dura isiin beeyta Oromoof waa takka illee Oromoofi akka Oromootti wanni akka itti ilaallu isa abbaa garaati sangaa namni waan tokko yookaan viidiyoo kan amma yoo waraabne booda yoo laallee ni dhageeffannaami. Inni nu biratti nuufi nama waatti waraabanii gad erganii akka maayikii dubbadhu jedhanii dubbisan. Pilee godhanii ni dubbata ittuma naqatanii ni nyaachisanii akka sangaa eegasii booda yeroo barbaadanitti pilee godhanii haasofsiisan jechuun si galee yeroo dhaabanii dhaaban. Inni Tannakaa jechuun waan agartee piippiin Oromoo fi waan piippiin yookiin paartii nafxanyaadha. Taayyeen hoogganamaa beektan waan taayyeen halkan farshoo baasee itti naqaa bulee ganama tokko osoo ittiin daballe tokko osoo hin hir'isne facaasaa jechuudha. Gaafa inni san fixe ni deebisanii ni nyaachisanii borumtallee akkas godhanii jechuudha. Inni nuufi Oromoodhaaf Tannakaa yookiin ammoo waan meeshaa dhangala'aa itti naqatanii itti kuufu sunillee faayidaa qaba. Inni ammoo faayidaallee hin qabu. Warra agartee garaa isaanii guuttachuudhaaf agartee garuma guuttachuudhaaf jiruun biyya alaa kanatti itti toluu diddee isaaniif ergamanii at least garaa isaanii guuttachuudhaaf jiraachuudhaaf warra agartee dantaa nama takkallee dhiiga dhangalaasanii yookiin ammoo namaaf nama waliin buusanii kijiba dubbatanii
jiraachuu barbaadan malee nama rabbi sodaanni warra amantii takkallee iyyuu asoo hin qaban jennellee hin dandeenya jechuudha maaliif nama ibsuu hin dandeenyu kun dhiisuu qabna iyyuu mataa ani tuffadha isaa fi taayyellee hunda isaaniitu maqaa dha'uun fedhu wallaahi maaliif they are nothing wanni gubbarraa dhufe waan gubbarra amma nuti karratti xiyyeeffannu ashaagiree abiyooti maaliif waan kana guutuu hundasi nami ergee akka isaan gochaa shuukanneessaa uummata keenya irratti raawwatan godhu eenyudha ashaagiree jechuu abiyooti isaan tuffannee abiyooti irratti xiyyeeffachuu amma gaafii abiyooti garagalchuudha amma gaafii amma finne gara abiyooti deebina mootii ministeera muummee kan jedhan san abiyooti kaasuun xaf mootii kaameraa chiis jedhaa bakka malatti Dengadda jalaayidanii salphatee gal Suudaanii deemee bar duraan bargisee achii galu laala boo hagii kanaa kennaa kanaa godhaa ismiyaal jedhe inni dhufee mootii baasanjara ka Ameerikaa kan kaasii achi deeme beeta wannaa gaafate beeta abboo mee akkan hajaasii dhufne beeta ati nu kaameraa kiyya guuradhee waan mara guuradhee dhufe abboo fotomota kana waliin kan jennaani anta naaf hin dhufnee jedheen achumaa wal guuratanii kaameraa kaa dhaqanii wal garagalanii gaggaragalanii galee ciisee galeechu yoo inni diree xayyaara gabbuu duraan uummata kana irra deemee salaalamami akka lukkuu roobitti roobde akkana jechaa baqatee galee jechuudha kanaafuu gaafii sii qaba hin gabaabsina mootummaan keenya beektaa sa'aatiin appointmentiin deemaa mootummaan Ameerikaa bakka in deema jedhe sa'a 8 beellamee qabaate inni namticha Suudaanii wal beellamee deeme Mike Pompeo kun dammoo sagantaa malee dhufe nama moo sareet osoo hin dabalini salphisee akka xaddee roobitti roobee agarte akkasitti mataa gattee bi'ee kaameraamaanii nama 45 fidate jedha 45 people man cameraman yoo tokko miis godha akka tokko miis godha bar akka targetti dhawu akka modelistii yaa maayii waan isin goote bar akka namoonni jedhe gaafa inni filamee yeroo jalqabaatiif yaa gaafa jalqabaatiif yeroo inni Ameerikaa dhufe Pompeo faa waliin ka'e footoo san wanni godhanii photoshoppii godhanii gadhiisan waluun agarre nama moo shayxaana namattu lakkoon tuma san dabarsee biraa tare qaallichi hantuutuma bishaan buute ta'ee deebisee nagaatti mootummaan Ameerikaa sa'a 8 Tiraamp yoo beellama sa'a 8 waliin qabat sa'a 8 dhimma saniif malee gana Xaqalaa Ministeera Itoophiyaa na dhufe warna gatta waan akkana hin beekani Ameerikaan ummati adiidha bakka waan isaanii so akkasuma galatoomi yaada kennuu ibsuuf asirratti akkasuma obbo Jaalalloo Sumaan gaafii keenya kadhumaa dabara amma tanaan xumura waan sin jedhu abiyootiin kun mana fincaanii bulchamoo mana sagaraa bulchamoo inni Itoophiyaa tana bulchuu jiramoo mana fincaanii bulchuu jiramee Abiyyi Ahmad akka jedhan kun waan laagalli jira masaraa san bulcha no reeffa Minilikii fi Haile Sillaasee bulchamoo dhugumatti namichaan kun 4 kiiloo kee jiramoo ani gal maybe hudduu zinaash keessa yoo jiraate bar namichi bari du'ee bar amma nuti jaawartu hidhaa jira jechuu jira namni hidhaa jiru dhugaa rabbii yoo dubbanne faakti amma kana mee qoosa miti bar yaa obboleentiyya namni hidhaa jiru abiyooti halkan taatu sibiila uffatee bula bar lubbuu tana malee bar sibiila uffatee bula bar kafar godhe dhuga halkan security isaan hin amanu uffata adda addaa jijjiiratee mooraa masaraa san keessa deemaa bula Finfinnee keessa deemuu hin danda'u bari yeroo ammaa hin danda'u yaa sirri biyyi seerri hin jiru biyyi seerri amma booda biyya san September 30 jechuudha ji'a kana keessa jirru 30 booda mootummaan hin jiru jechuudha sigalee waan isin jedhu eegati kuulloo dhufe gindaawwansiisa kuulloo miti tunimo wallahi rahmat hin jiru ni dhaawwansiisa bar waan jedhe saree namichaan jedhe itti dhiifna anyway haa taa'u carraa kennaaf hafuura haa baafatu booda Tayyib Idris yaa booda dhuufuu sitti dhuufa ولا دوفو بيجي سنة سي فلاش دوفو أتيتو دوفو وصلت أما سيدا بمسيسة والله
والله دوفوا بيجي سنة أتشرع أسي فلاش سجون وسخ قلبه خسير لا الله باقويا مع السلامة كل مع الدرب السلامة باي باي باي. أديوس. فيسبوك براتي بنا دخوت إيه. anyway كياني مسراسني ريفكا غرتي إكرا نفتني إيران سيديبي أبي أحمد ministeerri muummee ka'eedhaan sun isaa dhugumatti mana fincaanii bulchuu jiramoo reeffa nafxanyaa mililikiif Haile Sillaasee san bulchaan jira. Dhageessi galee inni wani inni bulchu reeffa jaraa san bulchuu jiramoo dhugumaan Itoophiyaa baanan tana Oromiyaa bulchamoo sabaaf sablammiin takee jirtu Itoophiyaa jettee tawaamtu tana bulchuu jiramoo reeffa nafxanyaa tan argitee 4 kiiloo kee jirtu san bulchuu jira. Okay, sanis gana qabi qalamaan hin dabarsaa xiqqoo boota tidhiisam amma xiqqoo hafuuraa fudhatu tidhiis Ana dabarsaa dhiisaa. bas maca salaam qile Maca salaam. yaa qile darbe tokko na harisa cululleeni miidiyaa culullee irratti Safaatan takka only we need culullee Dis. enegirisa gaafii teetii deebuudhaaf nama tokko yeroo waa barreessanis please waan Don't worry, attention at the kennin. deebisinaaf jechuun kiyya arra beektaa guyyaa wanni illee deebisan jecha dhugaadha aadaan biyyoo dubartiin teenya waan godhuu qabu amma dhufte se hareefu xiqqoo dhaamsaa Haasofnee jirra. qeerroo fi qarree harargee mormii isaan dhoosan irraa xiqqoo tuttuinee ture eegasii booda immoo arsii keessatti dabalatee nama waan deemaa jiru tuttuinee jirra kan akkanumatti jala bultii hiriiraa fi sagantaa sanitti qophoofne yeroo biraa dhufna duuba abiyyi wanni bulcha maalidha ekeraa minilikii fi Haile Sillaasee tachi walii qabate garte san malee watakka Itoophiyaa biyya jedhamtu kana maqaadhaaf achaa jiraatu malee wanni inni bulchu hin jirtu jechuudha. Kun maaliif kan argaa jiru qeerroon bari ufiisaatii ufiin mirga isaa kabachiifachaa jira bar osoo inni humna hagas gahu humna Itoophiyaa guutuu daangaa eedu Oromiyaa qofarratti bobbaasee ukkaamsuudhaaf yaalii gochaa jiru qeerroon san gubbaan injifatte qarreen itti makamte qabsoo hadhaa mootummaa kana garagalchuudhaaf qarreerra jira jechuu keessaafuu tarsiimoleen qarree fi qarreen Oromiyaa keessaa dhooste Harargeedhaa jalqabdee Arsiidhaan har'as jalqabamtee jirti jechuudha waan akka nama boonsu tooftaa bareedaadha Oromoon tooftaa yookiin tarsiimoo qabsoodha ashaagiree wanni hin galiniif wilii fal'aanan keenya jechuu mooqaa yookiin fal'aana irraa hin tuqamne jechuu maaliif inni ka eegaa ture qarree qeerroo qofa qeerroo kaan ajjeese kaan maal godhe kaan hidhe kaan bosona jalaa baqatanii kaan mallaqaan bitee maarree jechaa ture jidduu kana qeerroon qarreen bifa inni eeginiin bifa waraanaa fi wan ergamtooti isaa maraa inuu expect yookiin ammoo hin eegin tokkoon waan ajaa'ibaa dhooste akka Oromiyaa guutuu wal gahu abdii guddaa irraa qabna jechuudha qarree Harargeedhaa osoo galatoonfannee biran dabarru galata guddaa qabanii qeerroonis qarreenis al tokko taane naannoo Oromiyaa naannolee Oromiyaa hedduun uustanii jirtanii keessaafuu osoo naannawa Finfinnee warra jirtan fincila dhoostanii hedduu bareedaadha odeeffannoon achi qabnullee bareedaadha amma yeroo ammaa kana beeytaa wanni jechaa jiran maal seeta maallaqa guddaa isinii baasna karaa raayyaa ittisa biyyaa membara yookiin ammoo miseensa raayyaa ittisa biyyaa akka nuu taatan qawwee isinii dhachiifna jedhanii qeerroo sabbataa fi naannaa Finfinnee jirtu jechaa jiranii isaan ammoo qeerrooni akkasitti haala saniin dura dhaabbattee walgahii isaanii fashaleessitee itti hirmaachuu diddee galmaa'uu diddee akkuma jirutti naannaa Finfinnee jechuudha magaalalee jirtu hundaa'u harka fashaleessanii amma ammoo gara naannoo Oromiyaa kana gabbu'anii qeerroo takka sossobuu ni mala qeerroon Oromiyaa jirtan akka waraana isatti membara yookiin ammoo miseensa taatanii ittiin hirmaanne akkuma qeerroon naannaa Finfinnee diddee salphifte sanitti isinis akka salphiftan abdii guddaa isinirraa qabna garuu fincila dhoosuu qabdanii qeerroon naannaa Finfinnee jirtan qarreen akkasuma karaa cufuudhaan tarsiimolee teenya bareedduu abbaan
qeerroo fi qarree Abba Jawaar Mahammad tarsiimoon waggaa afur nu lafa kaahee osoo nuti fal'aanan kaahini Oromiyaa TPLF fi garagalchine tarsiimoo sanuma gartee qeerroo fi qarreen har'a fuutee fayyadamaa jirti waan ta'eef bifa bilchina qabuun wal hooggannee wal dhageenye hal tokko yookaan mootummaan kun guyyaa tokko saa tokkoon bulu jechuudha. Kun dhaamsa qeerroo fi qarree Oromiyaa qarree fi qeerroon daaspooraadha. Waan ajaa'iba karaa dippiloomaasiitiin mootummaa kana madda galii isaa hundaa irraa gogsinee jirra jechuudha. Waan ajaa'iba dalagaa jirra. Rabbiin nu gargaaree dhugaa qabna waan ta'eef Rabbiin nu waliin jira. Waan bakka hundaa keessatti milkiidhaan galla. Boris milkiidhaan galla. Sagantaa itti aanus gaa DC dhayne magaalaa guddittii Ameerikaadha. Kan galma dippiloomaasii addunyaa taate imbasii nafxanyaadhaa dhayne shaddaa'uun goone torbaan tokko dhabamsiisuudhaaf qilleensarraa dhabamsiifne alaabaa sabaa fi sablammootaa achi akka dhaabnu inshaallah shakkiin qabnu jechuudha. Amma ni xumurraa atiin Abiyyi Ahmad moo Hayilamaariyaam irra jaalatta? booyyee fi karkarroo. Ulfaadhu. Garuu kanatti rabada ideoloojii illee taatu. Aboo lakki booyyee maaf karkarroo? Booyyee. Karkarroon beeta diqqoo you know. Nama baqattillee. Booyyeen bar nama reebde. Ati booyyee Waa gaafii lammataa. kunneen nu fixee. Obbo Abbaa kenna jaalatamaa qaalii abbaa biyyaa kan ilmi namaa dhiisii lafaaf dachiinuu jaalattu kan muki alaa kun isaaf boo'u ka dachiin isaaf bootu ka samiin tun isa faarsitu hagamta akka jaalatta. Oh my gosh. Ibsuu hin danda'u. Maal jennaan Jawaar jechatti ibsuu hin qabu jechuu maaliifi qabsoo Oromoo kan waggaa 50 lafarraa harkifataa turte sababa garaagaraatiin haa taatu jechuu waanuma adda addaatiin wal dhabdeen dhuunfaadhaa haa jiraattu waan feete haa taatu waggaa 50 lafarraa harkifachaa turte waggaa 4 keessatti tarsiimoo fi barumsa Rabbiin kenneef sabboonummaa isarratti dabalatee waggaa 4 keessatti qilleensa Oromiyaa ni bilisoomsina jedhee yeroo nuti abdii murannee uummanni Oromoo kun wanta wallaalee afaan faajjee namtichi waslaattan amma nafxanya galiin beeyta amma maqaan dhawu angaafa dheengadda irra duulu hundi keessan irra duultan jechuu an kana beeka jechuu angaafa soo akka nafxanyoomee bilxiginnaa ta'e ni beeka jechuu Kaamilaa galchuu. agarte gaa Owwittiin bar duraanuu shaarmuxaadha. tiyyaan bar waadii gumalee waa jaarteen beeytu bar Duraanuu wanni isiin tarsiimoon isiin argitee elektiriyaa baqattee fi siyaasuma uummata Oromoo itti dhahan itti diigan isin duraanuu beektaa masaanuu masaanuu eenyu jaarsattii san maqaan isii bara maqaa isii jechuun fedhu. Biraanuu Jullaati. Iyoo baddu isiin eenyu owwittii tana taa daawwitee. Daawudii dukana Daawwit Ibsaanaa. Daawud ibsaati miti. Eenyu daawwit aboo eenyu taa waliin galasa. Tamma wannaa boolisaa taate boo wannaa boolisaa taate amma nama hiitu sana. Aboo maqaan naa dhufuu dide. Hayyee wanni masaanuu lamaanii wal jaalattee akkasuma mee kan jedhu beekta. Maaliif uummanni Oromoo diqqaa guddaaf jaarsaaf jaartiif qarree fi qeerroon maaliif obbo Jawaar Mahammad kana filatti? Isatu isa kanatu nama haqaati, nama dhugaati, nama dantaa saba Oromoo garaa isaatiif jedhee hin gurgurre ni du'a malee abadan faayidaa fi fedhii saba isaa abadan inuma dabarsee lubbuu isaa dura aansee argamsiisa jechuudha. Lubbuu isaa dura dabarsee irra dalaga lubbuu isaa tana waa takka atiin faayidaa saba isaatiif jedhee bakka inni seenne waan inni hin goone hin jirtu jechuudha. Amanama nama sabe Oromoo kun akka bilisoomuuf halkanii fi guyyaa waggaa 4 waliin beeyna kan nuti istuudiyoo dhaqaa turre jechuudha. Nama mukarra rafaa ture jechuudha. Nama osoo waan nyaanne achitti yeroo itti dhufu osoo shaaworiin seenne sa'a 24 faa yeroo nama taa'u jechuudha. Sigalee nama osoo irra nami kun sabi kiyya bilisoome an yoo dabre somaa nama jedhee halkanii fi guyyaa dalagaa ture. Kanaafi nama amanamaa nama uummanni Oromoo abdii irra kaatu nama shiran beeyne nama saba faayidaa saba Oromoo hin gurguranne nama hin bitamne nama maalisiif nama sabaaf sablammoota walqixxummatti amanu jechuudha. Oromoo qofa osoo hin taane wani sabaaf sablammoota